Danaayeet immoo daaneeti jettan sirriimatti dhugaadhumatti jechuudha. Akkuma Sumayyaan iyyuu dubbattee irraa qabamtee jirti jechuudha. Saayidoo irraa maaliif yoonaan jettanii kunoo dhugaan jirtu mana Musxafaa dadheetu gurbaasa yeroo algaa bitamu waanallee bibbitamu sana sapiraayisii Saayidoo godhas jette sana gurbichillee algaan birrii ammana wanta kana birrii ammana jedhee dubbatu sana fudhattee dadheetu footoo irratti isiniin galchaa. Ijoolleen kun waan argitanitti natti fakkaata nama 21 meeqatu iyyuu ilaale viidiyoo Musxafaa sanaa. Gurbicha fudhattee dadheetu jaarsummaa maal jettiin Musxafaadhaanii kottuuti manarraa ba'ii Saidoon mana kana jaallataa. Saidoon mana kanatti waan baay'ee argee Saidoon mana kanatti fuudhee Saidoon mana kanatti ilmaansaa argee annuurri ijoollee isaatii asitti bu'e waan ta'eef Saidoon mana kanarraa gonkummaayyuu ba'u hin barbaadu. Mana kana baay'ee jaallata kanaaf iyyuu qalbiinsaa cabe waan ta'eef Sumayyaanis amma gaafa meeshaan itti guutamee bareedee jedhu dhuftee itti galuu dandeessi waan ta'eef ati mana kanarraa Saidoodhaa ba'ii fi Saidoon dhufeetta galuu jetteenitu gurbaadhaan morma qabdee gabbaasaa jechuudha Musxafaa jechuudha. Saidoon ilmaan hin jenne barkaanumaan immoo yoo naa jaallatu jetteema zim jettee ofitti qabaa jirti malee Saidoon akka inni dhimma ishee hin qabne argaa jirra. Reakshinii inni godhu bifa viidiyoo keessatti irraa mul'ata jechuudha. Nama miira keessa galee haasa'uu fi nama miira jaalalaa qabuu fi nama miira jaalalaa hin qabne asuma achi adda baafnee beeknamaa waggaa meeqa miidiyaa kana irratti dulloomne jirra waan ta'eef isheetu miira keessa gaggalee ija kanaan xaqqasuu barbaada haasa'uu barbaada malee no Saidoon keessaan qabu jechuudha. Amma kamaal gootarree mucayyoon jechuudha maraattee qacaramtee kunoo mana Musxafaatti argitanii jirtu. Ijoolleen kuuwwan argitan egaa kuuwwan hin argine ta'uu danda'a malee indee mucayyoon maraattee Baqqaa mana kana farrashuuf hin qaba mana kana sirreessuuf hin qaba meeshaa kee fudhadhu wayyoo feetee ofittis immoo dhiissi deeme rakkinni hin jiru jetteeni mucaan maali ani duraanuu kenneef hin jira ani durumaan iyyuu hin dhowwanne. Anuu isaanumti walitti hararamanii isaanumti adeebi'an malee rakkina maalii qaba kan koo'ii ani ba'ee mana kan biraayyuu kiraayii nan fudhadhaa isheenumti nagaama fayyaa taatee deebiteeruma walii galteedhaan dhufanii mana kanatti galan malee rakkoon qabu kan koo'ii jedhe kun amma manarraa ba'aafii jira kaatoolee jedhetti walii gale intaloonni egaa mana kana farrashtee fi yoo dingatta Sumayyaan egaa dhufuu didde Sumayyaan garaa kutatteetti hin deebitu bar. Indeebitu miseen fedha koo yoo ta'e malee namni na gaafateef hin deebi'u itti bar. Kana gaa sossobaadhaan gaa achi garasii garanaa feeshkaatti hafuuftee itti waa qabdee jechuudha. Intaloonoo namni qaawwaa barbaada beektaa dhugaa irraa wannoo taateetti irraa jaallatteetti keessa seenuuf bar dhugaa rabbii yerootti amma qaawwaa argattee Saidoon gidduu lamaan kana jiru isheen qaawwaa bana karaa banaan arganneere gidduu kanaan xophetteetti bahuu diduu fi kanaafidha kan isheen amma mana kana nan sirreessaa fi mana kana nas takakkalaa fi jette Saidoo kooti nan sirreessaa fi bakka rakkoon tokkoyyuu hin jiru atumti tole jedhii bahe malee Saidoon mana kan biraa kiraayee fudhachuun barbaadu kaleessa sapiraayisiin godhadhee meeshaa hunda laalchise jennaanitu na didee inni mana kana fedhaa itteen Sumayyaan bar viidiyoo kan hin argine nama viidiyoo sana hin argine bar Sumayyaan kaleessuma Sumayyaan viidiyoo gadhiistee innillee irraan gadhiise jechuudha viidiyoo ammaa kana Musxafaan malee Sumayyaan hin argine dhugaa rabbiitu viidiyoo sana argitee iyyuu hin maraatti malee kan kaleessa maal dubbatti ba kaleessa waan dubbanne bar Sumayyaan ammatu viidiyoo sarara Musxafaan gadhiise kan argiteeti wallaahi balaa buufti hin argine bar isheen viidiyoo gadhiimu Sumayyaan maa viidiyoo gadhiise raawwateetu Musxafaan irraan dhop goree gadhiise amma reef argiti yaala amma Sumayyaan yoona qiyaamaa buufte balaa buufte. Ayyuun illee yoona achi balaa buufte amma ganaanuu dhufti ayyuun eegaaraan dhugaa biyya yaada achi walitti darbaasin dhugaa amma tokko ta'uu qabdu kan dirqama ayyuudhaafi Sumayyaan tokko taatanii kana gidduudhaa baasuu qabdu hin qaanfattu kun ayyuun mana farrashuu fi dadhabde moo Sumayyaan mana farrashuu fi dadhabde kan dhufte karaa qaawwaatti argatteetti galuuf kaate maajoo shamarri maraatte jedha haa fuudhus rakkoon qabu isaa dabalatu maaliif Sumayyaanis aarsitee achi aaree mataan joon jedhee jawwaree jira waan ta'eef haa fuudhu rakkoon qabu saba haa fuudhuuti taanaaf immoo mucayyoo isa bareedduu dhugaa waan jechaan qabdu intaloon hin bareeddi qem jettii bara akkuma ayyuu godhatti beektanii nama qem jedhu kana jaallata barri dhiirin moo beektaa malee dabbaarraan jaallatu isheenis akkuma ayyuu kana godhatti haa fuudhu dhugaa taanaaf haa fuudhu maan nagashaan maalis hin gashee warra koomentii haa fuudhu haa dhiisu mina gabbannaan ta'e
Isintu jiraachisa isatu jiraachifata. Mindin ነው sajjiraachifata miti inni jaallatee nana fuudhu garuu inni immoo dhimma isheen qabu. Amma Sumayyaan kaleessa iccitii baaftee malee inni amma isaati kanatti dhimma ishee hin qabu jechuudha. Nambadee karaa banaa maal sitoo karaa banee fi Sumayyaa kutuma ta'es karaa bantee fi bara kunoo akkas taana karaa banteef dhugaa rabbi. Mana barumsaa fixanii wal fuuchuutti waadaa walii galanii qabu jettee miti kaleessa. Kunoo ati karaa banteef manni barumsaan dhumanneere. Manni barumsaa maraa madaan dhufee jira waan ta'eef hin cufa maraa madaan keessa. Karaa bantee fi Sumayyaa koo kan mallee yaadattee deebuu dhiiste dhugaa rabbi. Maayyoo baree salphina gonkumaa guddaa dhugaa rabbi. Malee jechuudha intaloonii sirrimatti Saidoo jaallattee jirti yoo ta'u jaallachuu baattee maaltu cincee olii gadaa sobsiisee achis dattee asis dattee mana kiraa hin fuudhaa fi Saidoon akka itti cannaqamee jettee yaaddi. Dubartiin tokko bar dhiiran akka qabdi beektaa. Dhiira sirriitti qabachuu beekti. Dubartii tokkotu dhiira qabannaan beeku malee dubartiin tokko dhiira sirriitti qabatti jechuudha. Amma intaloon kun dhufnaani dhugumaan Saidoon fuudhee jennaan intalli kun Saidoo mataarratti baattii isiniin jedhe. Lafaayyuun keessu mataarratti baatteetu deemuun isheen oolu jechuudha. Kanaan manni inni hoteela keessa ta'a mana kiraayii keessa ta'a jetteeti mana Musxafa mana keessaa baasaa jirtu kun booda Saidoo mataarratti baachuun isheen oolu. Dhugaan isiniin jedha mataarratti baatti booda. Musxafaan attamitti tole jedhee Musxafaan gabeettaa Sumayyaa deebi'a jedhee tenne durumaan yoo rakkoon qaban isiniin kenna jedheera. Ani isiniin kenna jedheera rakkinni hin jiru jedhee jira silumayyuunni amma kan Musxafaadhaan bahi jetteeni wakabaniitu tole jedheeni gameen lallaqa waan isaan irra ga'anii dhugumaan ba'ee Sumayyaan tole jettee achitti dhuftee amma intala kana argitee intala kanatu mana sanatti deebise jennaanoo viidiyoo sin argiti tolettee hin deebitu bar ammatu Musxafaan akkasuma maaliif jaarsummaan itti ergattanii jedhee Musxafaa maaf jaarsummaan itti ergattee ofii Saidoon nan gaafatu yoo mana kanatti dhugaan galuu barbaade ani duraan kadhadhee meeshaa guutuu jinisii kenna jedheeni hundaayyuu farra ishee maal jedhe kottutti gadi ani nan ba'a jennaan dide isin maaliif jaarsummaa ergate isin akkamittiin ergachuu danda'e jennaanitu in sodaate nuti miira Saidoo keessa jiru beennaadhaan inni baasee jarumayyuu hin erganne bar miira waan Saidootti dhaga'amaa jiru waan Saidoo yaadu nuti waan beennuuf si gaafanne malee inniyyuu gaafadhaa nuun hin jenne jedhaniiti ibsaniif jechuudha Musxafaadha malee. Naam. Tayyib. Hojii dhufee ka deeman jira. Gaazii buusuun deema makiinaarra. Sanuu mataa xaxadheen jira. Mataan na dhukkuba kaleessa laga qoraanii dhaqee jiru. Kaleessa qoraan naqee qoraan cabsuu dhaqee laga qoraanii olee mataan na dhukkubaa olee. Akkanatti akkas ta'ee mataa xaxadheen jira dhugaa rabbi. Tanna dhukkuba jedhamee baay'ee.